سيقول مال وانيا تشنو دبورا ما اجماعتي باي دو انت ماتي سديت يوم يجي الكبيت يكون كركستي بترى ما جاء افرج اما اذا كانت مداغنا جاء افر اشدرا mana kimi geessine maal jedhan hanqina nyaataati waan hanqina waan nyaata isi gargaarutti bidiyya waan isi nyaatu garatti waan nyaachuudhaan waan isi bishaan nuti jijjiiru bishaan qulqulluu abaasiyyan bishaan qulqulluun hin jiru waan ta'eef bishaan kana dhugna jechuudha tokko bishaan dhugaatii dhabuurraa bishaan nuti dhugnu kana waan ta'eef hanqina nyaataa yeroo hanqina nyaataa jijjiiraa jedhan bishaan nuti jijjiiru bishaan qulqulluu abaasiyyan bishaan qulqulluun hin jiru waan ta'eef bishaan kana dhugna jechuudha waan amma laftee ati gartuu kun tokkoon keenyaa miti boqqolloon kanamaati kanaaf nuti immoo rakkoon akka amata sagal guutuuf jijjiiruu dadhabne namni lafa qabu tokko lafa hojjetee lafarraa jijjiira kanaaf immoo daa'imni nu jala dhumaa jira jechuudha mataa isii kana laale akka jiru laalme laal gurra isii kana laale maal kan akkas godhe hanqinmarraa egaa ka'eeti hanqinmarraa ka'e akkanatti madaa'ee dhume laalamma jiru Musa eessa jiraattu akuno asuma biyya baqan maal rakkinni sin irra rakkinni amata abba shani bojaa fayyaa dhabee odoo harka nama gale maalirraa kan kee wanta waanitti beeku qaamu harkifa biyya baqan dadhabee maal isaa dadhabdamne aduu biyya kanaati qilleensa biyya kanaa dadhabee kunoo fayyaa dhabee akkana jiru maatii qabdu nin qaba tole haala kamiin jiraattu akkasanii kunoo akkanumatti biitti waaqarshii naaf buuftee mana hakimaa nageessitee ono goonni dhaqee dhufe buree dhaqee maal isiniin jedhan fayyaa dhabee jaan coggaarraan keessan marrimaan keessan onneen keessan halleen keessan muduree maalirraa kan kee ani nyaatuma nyaataa kana dadhabee biyya kana kana goddaatii meeqaatti bindurra dhufe toree ji'a lamaaf hin deema eewu maqaan kan keessan Amina Muhammad maal dhibeen keessan maal isiniin jedhan dachiin naamma rakkanatti dachiin naaf hin qallaata dachiitu isiniin maal maalirraan kan kee maalirraan kan hanqina nyaataa diga mana kimii yookaan mana hakimaa dhaqxanii maal isiniin jedhan maali hanqina nyaataati hanqina hidhaati akkana waan jedhaniitiin deebi ergasii hanqina nyaataa sana wanta furu argattanii maal jira harkan amma akkamitti jirtu amma akkamitti jirtu ana dhukkuba jira ijoollee qabdu ijoollee qaba meeqa qabdu ijoollee torba ijoollee torbanuu isin duukaa jiraatu jiraati mee haala isaaniitiin jiran natti hima maal goommanii faa godhanii waan tokko bakka akkanuma jiraataa jira abbaa warraa jira kanseraa deemee jira maqaan Fatee Abdulaxiif jira bakka dhukkubee mana hakimaa geessinaan bakka hanqina dhiigaa yaanii bakka deebisee bakka rakkina isaa dhiisee waan hin geessuun dhabee firaatti dhiise dhosh diyaa mayaa kuma dhuchaa sanaan booda bakka madaa'ee tiitichi nyaatee bakka mana hakimaa geessinaan naafni daa tokkotti laatee itti dibee naafayyuu didee bakka itti dhiise. daa'ima meeqa qabdu walii galaan torba daa'ima torba qabdu kan rakkoo kanaan jalaa miidhamee jira jiree yoom barakaan daa'imni kun naafayyee bakka hojii bareedduu kana harkachuun barbaade nyaata bareedaa maqaan kiyya Abdii Abdullaan jedhama daa'imni kun kan koodha eegaan mootummaan fidee isiniin qubsiyee biyya kana eegalu fidee nu qubsiise takkaa hin teenye lafti isaan qonna lafa irraan gadeedha lafa kana qonne irraa maatii keenya kana fayyaduu hin dandeenye mataan isaanii maal ta'e kan inni hanqina nyaataa adii qabu mataa isaanii lala fuulli isaaniis akkasuma bifa qaqqabaa hanqina qoonqoo maaliin bartan akkannan hanqina qoonqotoonni barreen isteeshinii fayyaa warri jirus maraamaranii laallaan waan tokko harkatti kaanii maraamaranii gaafa laalanii hanqina qoonqootii kun jedhan wanni nuti asitti isaan mootummaan nutti fidus boqqolloon kun nyaatamee amma kun hojii lammaffaa arganne manuti dhaabbate daaraa biyya ngaatti ijoolleen kiyya kun amma kanaaf hanqina qoonqooti kan kana godhaa jiru anan mataa kootiif deemee takkaa biyyaa dhabamu takkaa lubbuu koo firraa gabaabsuun barbaada du'eehan maatii kiyya kun utuu asitti waan namaa hatee asitti hin diramne of ajjeeja takkaa artii keessaa galuudhaan barbaadan maaliif sababa qoonqoo asi beelaan dhumu jirruun maqaan kiyya Shaamil Haji Nuuree jedhama mucaan kun amma hanqina nyaatarraa kan ka'e dhiitee yeroo hedduu shaamboo deddeebisuudhaan hanqina nyaataa bakka gayaa nyaata gahaa argachuu dhabuudhaan amma mana keessaa kan nuti ijoolleen raafuu isa jedhamu midhaan malee isa nyaannaa ijoolleen nyaachuu dadhabuudhaan ijoolleen akkana nu harkatti taatee dhiitaa jirti.
tole mee maal gootan qaama laallatti geessuudhaan waan isin gootan jira maal isiniin jedhan deebii akkamii isinii kennan? Amma gara midhaanii karaa nyaata nu hanqina qoonqoo qabnaa jennaan isuma qabnu san yeroodhaan akka nu laatamne taa'aa ture. Inni nu laatamaa jira nu gargaaraa jiru garuu yeroodhaan yeroo isaa eeggatee nu laatamu. Sababa kanarraa kan ka'e qoonqoon ammaan tana hundi manni jireenyi keenya bakka kanaan jiraachaa jirra. Isa kana qofa nyaanni raafuu jedhama. Midhaan dhabbiidhaan isa kana guurree nyaachaa jirra. Maal bishaanitti naqneetuma hanqina nyaatarraa kan daa'imni kun nu harkatti hiitaa jiru kan du'e awwaallee karaa asitti karaa nama 7 moo kana daa'ima 7 awwaalle. Ji'a meeqa keessatti? Ji'a lamaan kana keessatti asitti isa gubbaallee warra awwaalee jira idiriidha waan ta'eef achis karaa nama 8ti asitti amma qabatamaan si garsiisuu dandeenya qabrii ishee amma awwaallee jechuudha. Daba hanqina nyaatatiin kan dhuman. Maqaan koo Ahmad Jundi jedhama. Daa'imni kun kanaan duras mana yaalaa geesseen hir'ina qabaachuusaa erga mirkaneessanii wanta tokko harkatti kaa'anii ilaalan. Wanta kana waan diimaa tokkorra galeera naan jedhanii pilaapineetii eksteeshinii fayyaa biraa laachaafi turte. Yeroo laattuufitti dhumeera naan jettee kanaa booddee gara buufata fayyaa naannoo sanaatti geesseera. Buufanni fayyaas gara eksteeshinii fayyaatti na deebisee ennaani. Eksteeshinii fayyaas gara buufata fayyaatti ol deebita malee naan jette. Kanaaf kana gidduutti daa'imni koo hir'ina qabaachuusaa sanaan erga mirkaneeffadhee booda garan itti oofu dhabeenumaan taa'e. Buufata fayyaa aanaa geessuu fi tiraanspoortiidhaan dhabe waan inni ittiin deemu fageenya qaba waan ta'eef. Amma daa'imni asitti awwaalamtee jirtu 7. Yoomi qabe? Ji'a lamaan kana keessa kan duute. Umuriin isaanii meeqa? Umuriin isaanii waggaa 2 hamma waggaa 3 waggaa 5tti illee jirtu kan duute. Kan waggaa 5. Namni guddaanis jiru namni gara dubartoonni 3 jaarsoliin nama 4 nama jaarsoliin dhiiraa nama 2 gubbaa daa'ima 3tu jira. Maal walumaa gala isaanii ni argitu qaaman irra geessee argita. Walumaa gala isaa gara nama 15 ji'a lamaan darbe kana keessatti kan du'e kan. Obsaa Yaaqoobi ji'a lammaffaadha isheen ergi duute. Isheen kun umriin ishee waggaa 5. Kun mucaa Hussein Ahmadeeti. Firoomsaa Hussein Ahmadeeti. Erga du'e har'a guyyaa 5. Waggaa meeqa? Mucaa waggaa 2ti. Amma bultii 15 keessatti isheen ergi duute. Maalirraa kan kee kan? Rakkinuma haala naannoo keenya irratti mul'achaa jiru kana wal qabatee lubbuun ishee darbe jechuudha. Kuni mucaa Abdulaa Muusaa. Rabbi sinaa jajjabeessu. Maqaan keessanii? Ashaanuuruuti. Ashaanuuruu? Eeyyu kasin jalaladha? Ijoollee moo? Ibsaadha. Hanqinumarraa. Hanqinumarraa. Isa kana unoo isuma kana. Isa kana dhugna kanaan bakka garaasaa dadhabatee na jalaa miidhama. Ergaan nuuf dabarsitan bakka yoo dhugumaan Oromoodhaaf kan yaadame waan Oromoof jaadu biyya kana keessa jiraate qaama dhimmi ilaalu bakka nuuf dabarsitan jechuu barbaadee jiran. Amma raafuu kana nyaachaa jira gomma. Amata 9 kan as keessatti kana gubachaa jiru. Lammii Oromoo irraa nuti likkii lammii sadaffaa takkatti ilaalaa jirra nuti. Biyyuma meediyaa irra gisee dhageeffanne addunyaa kanarrattis haa ta'u akka Itoophiyaattis haa ta'u uummanni kan silaa caakkaa jiru caakkaadha dirreen dimokiraasii fi saaqamtee fi galaa jiru. Nuti immoo gara bosonaatti galaa jirra. Maqaa maaliitiin? Achiitii qallaba binnee ijoollee teenyaaf ergaa ifii keenyaa ala bullee oollee kanaaf baay'ee rakkachaa turre. Amma goommanni kun meessitu maal faa qabame? Waan tokko isa keessa jiru ashaboo hin qabu. Ammaan tanaa bushaadha kan nama nyaachaa jirru kun. Bishaan lagaa sanuu bishaan nuti as jiru kun dhoqqee fakkaata bishaan. Lubbuun namaa guddaa fi xiqqaas hin qabdu nyaanni nyaata waan ta'eef obsuu hin danda'u namni nyaata dhabnaan namni ni du'a waan ta'eef. Kanaaf nuti akka keenyatti ammarraa kaasee daa'imni kun karaa qabatee jira. Karaa maalii? Karaa du'insaa. Karaa nasbeesaatiin biyya kanarraa baduu. Abbootiinis akkasuma.
sababni maaliif maatiin isaa gisee biratti beelooytee duudhaaf jettee jirtu kan baqatee jira as keessa nam hojjedheen maatii kanarraa beela baase jee qansiraa lafti inni hojjetu qansiraadha malee lafa qabaatee lafa hojjetu hin qabu lafa yaa baamistii nuu kannee gaaroo manaan irra tattaa'u jiru tana malee lafti inni nuu laate abbaay gaddeebitee jechuudha lafa silaa bosonnu dirqamaan irratti kunuunfamuu qaburra geessee achitti gannu naqe isa san ammoo hojjennee achirraa waa tokko argachuudhaaf oomisha akkas iddoon bokkaan qabdu gannaa fi bonan qabdu akkasumatti walitti adiin teesse akka nooraa kanaatti. Nuti mootummaan biyyattii irraa jijjiirama fidaa jiru kun meediyaa gisee dhageenyu jijjiiramni kallattii hundaanuu akka Itoophiyaatti akka Oromiyaattis akka Itoophiyaatti jijjiiramaa jira. Meediyaa irratti hizbiin gisee dhageenyu jechuudha. Kana keessaa jijjiirama kana keessaa tokko silaa warra rakkoo qabu keessaa nuyi. Nyaata dhabneeti. Nyaanni qoonqoo lafa irraa argattee waan uffatu sunoo tana. Hanga ammaan tanaa qoonqoo lafaa ka'uu dadhabee boqqoolloo sanatti bitanii. Isaan ammaan hangana nyaachitti ni mul'atu. Dubbaan keenya mul'atu. Bishaan hin qabnu. Qoonqoo lafa irraa nu fixanii yoo iyya soba jechaadha asitti gadu deebisaadha. Amma sagal guutuula afaanumaa wallaallee waa takka hanga ammaatitti rakkoon keenya hiikkachuu diddee dhugaa dubbannu soba jechaadha. Nutti iyyaalaa jira waan ta'eef ammallee furmaata tokkollee waan hin arganneef furmaata akka nuu gootan isin irraa barbaannu. Maqaan koo Ahmad Muhammad. Haala kamitti jirtu? Haala rakkoo hundi isaa bu'uura isaan dhaqqabnu keessa jira. Rakkoon cimaan nurra jira. Eega dhufnee waggaa sagalii as jirra waan tokkoon argannee rakkoo cimaarra jira. Maal rakkoon? Rakkoon keenya bishaan dhugaatiitis hin qabnu nyaataas hin qabnu wooma takkallee hin qabnu. Nyaataa fi qoonqoofis waan tokkollee ijoolleen keenya maatiin nu jalaa dhumaa jira. Abbaan mana keenyaatis eega deeme ji'a takka asitti hin argamne jechuudha. Sagalee keenya addunyaan nuuf haa dhageessu. Sagalee keenya Oromoon nuuf haa dhageessu. Rakkoo teenya Oromoon nuuf haa bartu. Rakkoo teenya Oromoon nuuf haa bartu. Deebii hatattamaa barbaannu. Deebii hatattamaa nuuf haa laatamu. Deebiin hatattamaa nuuf haa laatamu. Beelantuu hin qabnu. Beelantuu hin qabnu. Lafa qonnu dhabnee rakkachuu hin qabnu. Rakkachuu hin qabnu. Bishaan dhuynu dhabnee rakkachuu hin qabnu. Hin qabnu. Hin qabnu. Mootummaan nu dhaga'uu qaba. Mootummaan nu dhaga'uu qaba. Addunyaan nu dhaga'uu qabdi. Waan rakkinni asii akkaataa itti himamuun qabu maaliif akkana nurraa turtan isin ilmaan Oromoodhaa taatanii maaliif nu laaluu dhabdanii maal rahmata nu godhuu dhabdanii oguuta akkallee ka ifiifuu jiruu qabne gabbahee kuulii godhee kaniin nyaachisuu hin dandeenye maatii isinirraa murraa nuun jedhanii tana dhageenye edaahu agabubulle immoo akkasuma wajjin du'a jirra waan nu gees hin garree tanumaafu maal muranii akkamii rakkinni keenya maaliif akkana nu laaltii Oromoon Oromoodhaa ni rifattii akkamiin nu rifachuu dhabdee yaa nu dhageessu jechaaf inni afaan kiyyaan amma himachuudhaa dhufe namni naa himuu miti gurra kiyyaan haa dhagahuu jechaadha. Bishaan rakkoo qoonqoodhaa rakkoo dhumnee yansi keenya kun isin hin geenye yoo. Gargaarsi nurraa dhaabbachuu hin qabu lubbuun du'uu hin qabnu qoonqoof du'uu hin qabnu beelaaf du'uu hin qabnu dheebuun du'uu hin qabnu rakkoo keenya kana Oromoon addunyaarra jirtu mootummaan jijjiiramaa amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kun nu dhaga'ee hatattamat falaa kanuu laatu barbaanna.
Fuula ishee kana Timboo egaa dalagaa ji'a goddiyamaa bakka kanaa. Bakka naa koosoo bilaa. Hanqina beelaatiin Mataa kootti bulchiinsa ganda kanaa ta'e qallamni illee yeroo isaa eeggatee dhufuullee haa baatu. Eeyyuu maqaan keessan? Maamman Nuur Fixumaan jedhama. Qallamni illee yeroo isaa eeggatee dhufuu haa baatu malee jarreettan aanaarraa nu gargaaraa jiran warri ittisa sodaa balaa aanaa keenya baay'ee nu duukaa bu'anii iyyanii rakkataa turaniiru. Akkuma godhan dhaban malee haa ta'u malee uffanni qorraaf jedhamee nu dhufee jiru aanaa keenyarra sharaa yookaan tendaa duukaa obbo Gammachuu kan jedhamu yeroo hundumaa gaafannee nu didee jira. Haala walii galaa furmaata argachuu danda'u atattamaa mootummaa nu gaafatanii bakkatti rakkoon jiru sana gaafatanii akka atattamaa furmaata nu godhanii. Maayini furmaatisaa maal ta'uu qaba jettu? Yoo qallamni ji'aan dhufe tokko kanaa tokko immoo lafa dhabuurraan kan ka'e uummanni kun kan rakkatu malee waggaa hamma kana mootummaa hin gaafatu bushaan hin jiru lafti hin jiru sababa sanaaf waan ta'eef bakka bushaan jiruu fi bakka lafti jirutti nu jijjiiree harka ba'aa mootummaarraallee buunee ofii keenya of dandeenye akka mootummaa kanallee gargaaru akka goonuuf kan nu dabarsitan barbaanne.